Ashama nagenyi Rabbi gudda isin biratti hajiratu yoyya jannati jira olma ormiyaa kan camsa digdami tokko isin dhageessifna dura dursumatooti oduutiin hangafna. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan adda addaatti injifannoo galmeessuun dhagahameeti jira. Godinni addaa Finfinnee, Shawaa Kaabaa, Kuyyuu, Dagam akkasumas Hidhabuu Abootee, Shawaa Lixaa, Adaa Bargaatii fi kana malees meettaa walqixxeef kan kana fakkaatan zoonii Kibbaa, Cifraan Odaa Adoolaatii fi Cifraanii Madda Albuudaa akkasumas ammoo Cifraan Laga Dambii injifannoowwan galmeessaniitiin jiran kan jedhani oduuwwan keenya biyya keessaati. Biyya alaa irraa ammoo BBC'n waan qindeeffates qaba. BBC'n akka jedhutti namoonni miliyoona 5 oli daqiiqaa 8 lubbuu isaanii dhabuudhaaf Itoophiyaan warroota lolaa fi akkasumas balaa hongeetiin uummanni miliyoona 5 godaane kan jedhan oduuwwan keenya tibbaa har'aatiif qindeeffannee dhiyaanneedhaan daandii bilisummaati. Abdii Fireen Gachanaa uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo iddoo adda addaatti injifannoowwan qonyaawwan Oromiyaa keessatti galmeessuu itti fufeetiin jira. Gachanni saba wardiyaan uummata Oromoodha. Guyyoota 3 dabarsine kana diinota sarratti olaantummaa galmeessuu bira darbeetiin tarkaanfiiwwan fudhataa jiru hedduu boonsisaa ta'uu maddeen gabaasanii jirani. Dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Jaallee Odaa Tarbii akka Toora tiwutara isaaniitiin maxxansanitti waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa, Adaa Bargaa akkasumas Araa Wacaalee fi meettaa walqixxeef Minaaree gidduutti tarkaanfii fudhateen paatroolii diinaa tokko barbadeessuu fi meeshaawwan hedduu hiikuu isaa yoo gabaasu gama biraatiin zoonii Kibbaatti Cifraan Odaa Adoolaa Aanaa Waadaraatiif akkasumas ammoo onoota Sabbaa Boruu irratti tarkaanfii fudhatamaa jiruun maddeen injifannoo kanneen jedhan qindeeffanneetiin jirra. Kanumaan wal qabateetiin waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen Aanaa Dagam godina Shawaa Kaabaa Ona Salaalee bakka Yaayyaa Haroo jedhamutti ajajoota waraana 3 dabalatee loltoota diinaa 20 ol ajjeesuun hedduu yoo madeessu. Gamraatiin Ona Kuyyuu iddoo addaa Uyyuu Cabaree jedhamuttis loltoota diinaa 20 ol barbadeessu waraanni bilisummaa Oromoo gabaase. Kana bira darbeetiin yeroo ammaa ololli duula farra riphee lolaa jedhu mootummaan injifatametti godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Sulultaatti haleellaa waboon gaggeesseen guyyoota 2 dura loltoonni 16 ajjeefamuu fi 25 ol madoo dandammii hin qabneen adabamu isaanii maddeen waraana bilisummaa Oromootu gabaase. Kanumaan wal qabateetiin Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa kaambii farreen qabsoo Oromoodhaa fi loltoowwan lucheewwan Abiyyi Ahmad jala deeman qubatanii turan haleellaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhateen kaambii keessaa bittinnaawwan hidheessuu maddeen gabaasanii jiranii. Gama biraatiin aanaa walqixxee Minaaree fi Eela gidduutti lola waraanni bilisummaa Oromoo baneeni konkolaataan paatroolii tokko barbadaa'uuf loltoonni hedduun ajjeefamu meeshaa waraanas booji'amu yoo himani waraanni bilisummaa Oromoo kana qofa osoo hin ta'in tarkaanfiiwwan fudhatu cimseet kan itti fufe ta'uu himame. Gabaasuma kanaan wal qabateen akka dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo jedhanitti zoonii Kibbaa Cifraan Odaa Adoolaa godina Gujii Bahaa Aanaa Waadaraa bakka Xiyyaara jedhamutti loltoota 33 ajjeesuun 19 madoo dandammii hin qabneen bobbaasu isa galmeesseet injifannoo wabeeffata dubbii himaa waraana bilisummaa Oromootiin. Gama biraatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyama kana ganda Sokoruu jedhamutti loltoota 6 ajjeesuun 10 madoo dandammii hin qabneen adabuu fi magaalaa Adoolaaf Waadaraattis tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 8 yoo ajjeesuu 14 ol madeessuun himame. Gootichi waraana bilisummaa Oromoof irreen abdiin gaachana Oromoof Oromiyaadha. Cifraan Laga Dambii loltoota diinaa irratti haleellaa fudhateen bakka ganda Carii Baqaqaa jedhamutti loltoota 8 yoo ajjeesuu 12 ol madeessuu fi gama biraatiin ammoo Aanaa Sabbaa Borottis tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo
Cifraan laga dambii aanaa sabbaa boruuti ganda carii baqaqa jedhamutti diinota isaa akaayuun dhagahame. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo wabiin ilmaan Oromoof Oromiyaadha. Tarkaanfii diinota isarratti fudhate daranuu cimsee kan itti fufe yoo ta'u, Cifraan laga dambii haleellaa fudhateen loltoota diina 8 ajjeesuun 12 ol madeessuun gabaafamee jira. Kana malees irreewwan diina uummata keenyaa kanneen golee Oromiyaa hunda irratti tarkaanfii fudhachuun uummata keenya goolessaa jiran kamirrattu tarkaanfiin barbaachisaa ta'u in fudhatama jedhameet maddeen gabaasaniitiin jirani. Waraanni bilisummaa Oromoo koonyaawwan hundaa fi cifraawwan waliigala gidduu galeessaa fi amma funyaan Finfinnee jalatti hidhate guyyaarra loltoota ilmaan sabaa qulqulluu gabrummaa hifataniitiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalan sagantaa siyaasaa fi leenjiidhaan eebbisiisuus itti fufeeti jira. Oduuwwan kanaa fi kan kana fakkaatan ammoo haala neetworkii sirni gabroonfataa cufameen akkuma nu qaqqabaniin isiniif gabaasna. Odeessaa kanaan wal qabateen televezyiinii Boqqolloo yookiin ammoo OBN jedhamuun kan beekamu Waaltaa ETV fi akkasumas Faanaa Broadcast TV kanneen kittilayyoota nafxanyaa Abiyyi Ahmadiin ijaaramanii fi sirnoota impaayirichaatiin deeggaraman waan haasa'an wallaalaniitiin tibba kana waraana bilisummaa Oromoo 326 tumsa abbootii gadaa fi akkasumas abbootii amantaatiin harka kennate kan jedhu olola kijibaa ta'uudhaan Shawaa kaabaa aanaalee 5 keessatti qofa jechuun ona warra jaarsootti 196 harka kenname jedhame sansakkaa waraanni bilisummaa Oromoo qabuun akka waliin fakkaannes jiraattonnis mirkaneessanii jiran kun ammoo duula waraana bilisummaa Oromoo irratti bananiin mo'atamuuf cabuu isaanii akka garsiisu maddeen gabaasanii. Kanumaan wal qabateetiin hidhannoon isaanii sansakkaa waraana bilisummaa Oromootiin akka wal hin madaallee fi gama biraatiin qondaalli waraana bilisummaa Oromoo ona kaabaa irraa miidiyaa Oromiyaa Media Network fi kanneen raadiyoo irraataaf kenneen akka ibsetti duulli mo'atamuu farreen nageenyaatii fi kanneen gaaffii uummata deebisuu hin beeknee fi sirna imiyyee taliganiin yeroo kamillee uummanni Oromoo cabuu akka hin qabnee fi isaan sunniin dhaabbannaa waraana bilisummaa Oromoo akka waliin fakkaanneef waraanni bilisummaa Oromoo yoomillee of wareega malee kaayyoo saba gurgurate gonkumaa akka dubatiin deebinee fi fiilmiin biraa yoo kan jiraatu taalte warri biltsiginnaa fi leellistoota haayalan jedhameeti jira. Televezyiinii OBN jedhamu kijiba sirna bara dhufaa dabraa keessatti ergamtootaan taligame ta'uu uummanni Oromoo hubachuu akka qabuu fi yeroo uummanni Oromoo duuchaadhaan ajjeefama jiru kanatti olola kanneen ammoo seenaa dabaa hojjetan gaafatamaa jala akka hin baanes himameetiin jira. Hooggantoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo ABO Koloneel Gammachuu ayyaana dabalateetiin kanneen mana hidhaatti badii tokko malee dararamaa jiranii dhaabbanni mirga namummaa Itoophiyaa kan ifiin jedhu namoonni kunniin badii tokko malee waan dararamaa jiranii fi beenyaan isaaniif kaffalamuu qaba jechuudhaan ibsa baase. Haa ta'uuti malee sirni impaayiricha Koloneel Gammachuu ayyaana buufata Komishinii Poolisii Federaalatti kan hidhe jedhuu fi tibba kana dhaddacha murtii kan caffee araaratti dhihaateen poolisii Oromiyaatu imaanaan nu bira kaayyate malee nuti yakka tokkorree irratti argine jechuun asiin kanan dubbadhaa achiin ammoo sana fidii akka taatee fi dubbitti ofumaa hidhanii ofi eekuu danda'aniin qabsaa'ota Oromoo gameeyyii hiraarsaa jiraachuun himameeti jira. Koloneel Gammachuu ayyaanaatii fi qabsaa'onni bilisummaa Oromoo hooggantoonni ABO waboo humna waraanaa Jaal Abdii Raggaasaa dabalateetiin hiraarfamni isaan yeroo ammaan kana argaa jiran karaa dhibee hepatitis yookiin dhibee tiruutiin dararamaa kan jiramanii fi akkasumas ammoo buufata mooraa adda addaatti hidhamaniitiin jiranii. Dubbiin dhaddachaa kan caamsaa 24 mana murtiitti ibsi Koloneel Gammachuu ayyaanaaf hidhamtoota siyaasaa kan ragaadhaan qaamaan dhiyaate poolisiin Oromiyaadha deebii itti kennuu qaba kan jedhe manni murtii federaalaa abbaan alangaa federaalaadha himannaa tokko irraa hin qabu jechuun dubbatus dubbittiin kun gonkumaa kan nu hidhe isaanii jechuudhaan abukaatoo isaaniitii fi akkasumas ammoo Koloneel Gammachuu ayyaanaa dabalatee mana murtii irratti dhugaa jirtu saaxilaniitiin jiru. Gama biraatiin qeerroon bilisummaa Oromoo godina Harargee Bahaa Dirree xiyyaaraadhaan fincila isaanii dhoosuu itti fufaniitiin jiranii. Qeerroon bilisummaa Oromoodha humnoonni Eeltiraas ta'ee faannoo kanneen saba keenya gaaga'aa jiran iddoo sanarra
Oromiyaa guutuu keessaa bahuu qaban adda durummaan ammoo duulli uummata Oromoo Wallaggas ta'e giddugaleessa Oromiyaa fi zoonii kibbaa Gujii baaf Gujii dhiyaa akkasumas Booranas ta'e giddugaleessa kaabaa fi kutaawwan Oromiyaa Walloo dabalateetiin duguuggan kun kan sabummaa irratti fulleeffate ta'uus dubbatameetiin jira. Kanumaan wal qabatee dhaadannoo daawun biltsiginna jedhuu fi biltsiginna nuun bulchitu gama biraatiin uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoodhaa cinaa dhaabbachuu qaba. Abdii firreen gaachana uummata Oromoo waboodha. Abdiin biyyaa abbaan biyyaas waboodha. Bambiyyaa Oromoodha jechuun sirna finxaaleeyyiif mankaraarisoota balaaleffachuun himameetiin jira. Qeerroowwan kunniin dhaadannoo kanneen kana fakkaatan akka armaan gaditti dhageessaniitiin jiru mee caayaa Oromoo TV'n waan odeeffate qabaate share subscribe gochuun nu jajjabeessa warreen miseensa maatii keenya hin ta'in subscribe godha kanneen maatii keenya taatan like fi share hin dagatinaa sin jenna maal jedhan qeerroon bilisummaa Oromoo dirree xiyyaara. Mormina yakki kun qaama walabaan akka qoratamu ni gaafanna. Maatii Wallaggaa boruu Oromoo hunda ga'umsi waan nafu. Kanaaf har'a Oromoon ishee callisee walirratti eeguu dhiisee iddoo jiru wal ijaare. Oduu keenya xumuraatiin BBC'n gabaasa adda tokko qabateetiin as baheetii jiran Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 5 ta'anii gidiraa guddaadhaa fi beela akkasumas humna waraanaatiin buqqa'anii daqiiqaa 8 keessatti lubbuun namaa tokko darbuu danda'a yaada jedhuun dhaabbanni UNHCR fi akkasumas dhaabbanni World Food Program yookiin ammoo kan gargaarsa midhaan nyaataa gabaaseetii jira. Oduuwwan keenyaarraaf qabannee kana fakkaata oduuwwan itti aanu namoo wal agarruutti caayaa Oromoo TV subscribe gochuun maatii keenya dabalama kanneen subscribe goota namoo like share gochuun dagatinaa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u qophiin keenya kana fakkaata qophiiwwan itti aanu namoo deebinutti turtii gaarii horaa bulaa deebina. Oromiyaan dhiiga ilmaan Oromootiin lafii qabsaa'otaatiin utubamteet jaaramteet ni walaboomti anis waboodha. Injifannoon gala diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaana leeleoo utubaa sibiilaa obomaaltu caala hobookooy hirroo wajjin lola. Injifannoon gala diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaana leeleoo. Jabaate inni soomaraate hobooko bilisummaaf lola itti marsee lola hobooko injifannoon gala obbo abbaa qeerroo jajjabee kafeerroo hobooko haqaaf lola injifannoon gala sibiila obbo maaltu caala hobooko hirroo wajjin lola.